Nagaa fayyaanna raarrii gooftaa isiniif haa ta'u. Nagaa jirtu obboloonni. Har'aa kutaa torbaffaa waa'ee sadan tokkummaa waliin ilaalla. Kutaa ja'affaa keessatti amaloota waaqayyummaa kan jedhu waliin ilaalaa turreerra. Isuma sanatti fufneetu xumurraa jechuudha amaloota waaqayyummaa. Waaqayyoon gaafa ibsinu yookaan sadan tokkummaa waaqayyoo keessatti waaqayyoo amala isaa beekuun barbaachisaadha. Waaqayyoon nuyi kan beeknu amala isaa fi hojii isaatiiniti. Waaqayyoon adda baasnee beenna malee isa qaamni tokko ka'ee ani waaqafiin jedhu sana miti. Yeroo baay'ee warroonni kan biroon amma gaaffii yeroo gaafatan eessatti Yesuus ani waaqafiin jedhaniitu gaaffii gaafatu. Abbaan barbaade ka'ee waaqafiin jedheefiti abaluu waaqa jennee amanna miti. Kaameraarra waan jalaa bu'e. Abbaan barbaade ka'ee ani waaqa yoo ofiin jedhee waaqummaa isaa fudhannaa miti. Akka fakkeenyaatti Gooliyaad iyyuu akka waaqaatti of ilaaleera mitiire. Gooliyaad akka waaqaatti. Akkasuma qaamonni baay'een akka waaqaatti of fakkeessan jiru. Warra akka Fariiwoon faas yoo ilaaltan jechuudha. Yeroo sana keessatti aangoo qaban fayyadamanii, humna qaban fayyadamanii, mootonni garaagaraa bara durii keessa jiraachaa turanii keessa ba'anii waaqayyoon iyyuu mormuu keessa ba'anii waaqa isa kam inni harka koo keessaa si baasuu danda'u jedhanii waaqayyo irratti dhaadannoo hamaa amma geggeessanitti turaniiru jechuudha. Kanaaf amma namoonni kun of tuulummaa isaaniitiin yookaan immoo eenyummaa isaanii da'oo godhatanii, aangoo isaanii da'oo godhatanii akka barbaadan waaqayyo irratti olaantummaadhaan waan dubbataniifiti waaqarra caalu jennee amanna miti. Waaqayyoon akkamittiin beekuu dandeenya? Gabaabaadhumatti amalaaf hojii isaatiin beekuu dandeenya. Amalaa fi hojii isaatiin beekuu dandeenya. Kanaaf amaloonni waaqayyoo tokkooti hamma tokkoof lama ilaallee turre har'a sadaffaa irraa kaanee ilaalla. Inni tokkoffaan hundumaa beekuu kan jedhu ilaalle. Inni lammaffaan immoo hundumaa gochuu akka waaqayyoo danda'uti waliin ilaallee turre jechuudha. Ragaadhaa wajjin isinii kenneera. Abbaan akka hundumaa beeku, ilma akka hundumaa beeku, hafuurri qulqulluun akka hundumaa beeku. Abbaan hunda gochuu akka danda'u, ilmis hunda gochuu akka danda'u, hafuurri qulqulluunis hunda gochuu akka danda'u ragaa macaafa qulqulluu keessaa isinii kenneen ture. Har'a sadaffaa isaa irraa kaaneetu waliin ilaallaa jechuudha. Sadaffaa irratti maal jedhaa? Yeroo tokkotti iddoo hundumaatti argamuu danda'a. Kun amala waaqayyooti. Amala waaqayyooti kun. Namni hangam hammatuu dandeettii qabaate, hammam akka hammatuu aangoo qabaate, fakkeenyaaf amma mootonni biyyoota bulchanii yeroo barbaadanitti, saayitii barbaadanitti, guyyaa barbaadanitti biyya kam dhaqanii daawwachuu danda'u. Wanni isaan daangessu hin jiru akka namoota warra kaaniitti jechuudha. Aangaa'onni garaagaraa warri keessumaatamma turistoonni garaagaraas al tokkotti garuu bakka hundatti tasumallee argamuu hin danda'an. Al tokkotti tasa bakka hundatti argamuu hin danda'u. Namni hammamutuu dandeettii qabaate. Waaqayyo garuu al tokkichatti bakka hundumaatti argamuu danda'a. Al tokkotti waaqayyo bakka hundumaatti argamuu danda'a. Waaqayyo abbaan al tokkicha bakka hundaatti argamuu danda'a. Eeyyee. Waaqayyo abbaan egaa silumayyuu taanaanii hafuuradha. Inni ijaan hin mul'atu. Macaafa Amos raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 2 kaastanii amma 3tti yoo ilaaltanii sagalee tokko argannachiiti. Maal jedhaa? Isaan qotanii iddoo lafa jalaa yoo ga'aniyyuu jedha. Isaan qotanii iddoo lafa jalaa yoo ga'aniyyuu harki koo qabee achi keessaa ol isaan hin baasaa. Bantii waaqaattis yoo ol ba'aniyyuu achii gadi isaan nan buusaa jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 139 lakkoofsa 7 kaatanii hamma 11ttis immoo yoo ilaaltan Daawit maal jedhaa? Ani si jalaa eessattan dhokadhee ba'uu danda'aa jedha. Harki kee bakka hundumaattiyuu hafuurri kee bakka hundumaayyuu jira.
si jalaa dhokadhee bahuu hin danda'udha. Kana jechuun Waaqayyo abbaan al tokkicha iddoo hundumaatti addunyaa kan hundumaa irratti argamuu danda'a. Yoo ilaalle amma Afrikaa keessa kan jiran, Eeshiyaa keessa kan jiran, Awurooppaa keessa kan jiran biyyoota addunyaa kana irratti kan argamanii bakka garaagaraa ta'anii yeroo isaan Waaqayyoon kadhatanitti Waaqayyo isaan gidduutti ni argama hafuura isaatiin jechuudha. Bakki san daangessu, fageenyi san daangessu al takkaa iddoo hundatti argamuu danda'a jechuudha Waaqayyo abbaan. Faarsaa 139 hanga 11 dubbifadha. Amos raajicha boqonnaa 9 lakkoofsa 2 hanga 3 dubbifadha. Ermiyaas raajicha boqonnaa 32 lakkoofsa 27 dubbifadha. Akkuma ragaatti jechuudha malee bakka baay'eedhaa argachuu dandeenya. Ilmis iddoo hundumaatti argamuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irratti ani bakka hundumaatti isinii wajjiniin nan ta'a jedhe Gooftaa Yesuus. Bakka hundumaatti bakkaan hin daangessine. Yookaan Yerusaalem qofaa keessatti isinii wajjin ta'an jenne, yookaan Yihudaa qofa hin jenne, yookaan immoo Samaariyaa qofa hin jenne. Bakka hundattan isinii wajjiniin ta'a jedhe Gooftaa Yesuus. Kanaan dura kan ilaalle Yesuus immoo akka hin sobne eenyuyyuu ragaa ba'aaf. Yesuus dubbii isaa keessatti akka hin sobne, dubbii dhugaa akka inni dubbatu, qaamonni warri isatti namanne mataan isaanii iyyuu Yesuus dhugaa akka dubbatu ragaa ba'uuf. Kanaaf Yesuus maal jedheerare? Ani bakka hundumaattan isinii wajjiniin nan ta'aa jedhe. Kana jechuun Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo hundumaatti argamuu danda'a. Waaqa kan isa jechisiisu gaanii iddoo hundumaatti argamuu isaati. Iddoo hundumaatti argamuu isaati. Waaqa miti warra jedhaniif kun deebii ta'a jechuudha. Yesuus waaqadha. Bakka hundumaatti argamuu danda'a. Hundumaa gochuu danda'a. Hunda beekaa. Kanaaf inni waaqadha jechuudha. Namni tokko ka'ee, qaamni tokko ka'ee waaqa miti yoo ittiin jedheyyuu inni waaqummaa isaa hin dhiisu jechuudha. Dabalataanii Qolaasaayis boqonnaa Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 27 Yesuus bakka hundumaatti argamuu akka danda'u. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 Maatewos 18 20 irrattis argachuu dandeessu jechuudha. Yesuus Kiristoos iddoo hundumaatti argamuu akka danda'u jechuudha. Hafuurri qulqulluunis akkuma kana bakka hundumaatti argama. Hafuurri qulqulluunis akkuma Waaqayyo abbaa hafuura malee waan qaama ija fooniitiin argamu tokko miti. Qaama ta'eetu jiru garuu qaama ija fooniitiin argamu miti. Qaama ija fooniitiin argamu miti. Hafuuradha. Hafuurri Waaqayyo, hafuurri qulqulluun. Hafuura Waaqayyoo jedhama gama tokkoon, hafuura qulqulluu jedhama. Hafuura Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti jedhamaa ture. Kakuu haaraa keessatti immoo hafuura qulqulluu jedhamee waamama. Tokkumadha jechuudha, garaagarummaa hin qabu. Kakuu moofaa keessatti hafuura Waaqayyoo jedhu, kakuu haaraa keessatti immoo hafuura qulqulluu yoo jedhe hafuurichi tokkumadha jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun illee bakka hundumaatti argamuu ni danda'a. Kanas ragaasaa faarsaadhuma 139 lakkoofsa 7 irra kan jiru ragaadha jechuudha. Arfaffaa uumaa ta'uusaati. Uumaa ta'uusaa. Abbaan uumaadha. Ilmis uumaadha. Hafuurri qulqulluunis uumaadha. Abbaan uumaa ta'uusaa uumama tokkorraati argachuu dandeenya. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 28 irraa argachuu dandeenya. Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24 irraati argachuu dandeenya. Abbaan uumaa ta'uusaa jechuudha. Ilmi uumaa ta'uusaa Yohaannis 1:3 irraa argachuu dandeenya. Qolaasaayis 1:15 hanga 17 argachuu dandeenya. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraati argachuu dandeenya. Ilmis uumaa akka ta'e jechuudha. Hafuurri qulqulluunis uumaa akka ta'e uumama 1-2 irraa argachuu dandeenya. Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irraa argachuu dandeenya. Faarsaa Daawit boqonnaa 104 lakkoofsa 30 irraati argachuu dandeenya. Hafuurri qulqulluunis uumaa ta'uu isaa jechuudha. Inni shanaffaanii bara baraan jiraachuu isaati. Bara baraan jiraachuu isaati. Abbaan bara baraan jiraata.
ilmis bara baraan jiraata. Abbaan bara baraan jiraachuu isaa Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 4 irraati argachuu dandeenya. Akkasuma Isaayyaas 44 lakkoofsa 6 irraa argachuu dandeenya. Faarsaa Daawit boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irraa argachuu dandeenya. Ilmis bara baraan jiraachuu isaa mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa, mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 13 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Bara baraan akka inni jiraatu. Hafuurri qulqulluunis bara baraan jiraata. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa gabaabaadhumatti kun amala waaqayyummaati. Amala waaqayyummaa. Caaffata qulqullaa'aa keessatti waaqayyummoo lama akka hin taane, sadii akka hin taane, tokko akka ta'ee jiru yookaan tokkoon akka ibsamu kutaa biraa keessatti ilaalla jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Turtii gaarii qabaadhaa.